Okay, anaa dhufu welcome jedheera. Hordoftoonni Amii Saba YouTube kanaan dura maamila Amii Saba YouTube kan turtan subscribe gootanii maamila kana kan turtan wantoota hedduu wal wajjin barachaa akka turre hin yaadatama. Keessattuu akkaataa settingotaaf appilikeeshinoota garaagaraa wal wajjin barachaa turre dhimmoota moobaayilii, laaptooppii wantoota kana fakkaatan jechuudha. Amma beekumsa koo waan hin qabu raasii qoodaan ture afaan Oromoodhaan keessattuu ijoolleen keenya afaan Oromoo dubbisuuf dhaga'uu qofa danda'an baay'ee rakkatu waan ta'eef afaan Oromoo kanaan maaliif walirraa hin barannu Amii Saba kootu bu'aa yaadeef barnoota garaagaraa hedduu kanaan dura isinii dabarsaa ture. Namoonni inboxii koomentii garaagaraadhaan thank you naan jechaa turtan anillee galatoomaan isin jedhu jechuu barbaada. Duraan walitti fufinsaan torbeetti I think si'a lama ture Amii Saba kootu kan inni viidiyoo gadhiisaa ture gidduutti garuu badee jira. Isa kanaaf dhiifaman isiniin jedha. Sababiin isaa dhibaa'ummaa koomitii garuu barataa yuunivarsiitii waan ta'eef barnootaaf gara sana deemee achi waan jiruuf amma garuu yeroo boqonnaa qaburraa yeroo xinnoo gaappii argadhe kana gidduutti barnoota garaagaraa isinii dhoobuudhaaf waadan isiniif seenaa akka duraa hin badu dhiifama isiniin jedha. Har'a appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Appilikeeshinii baay'ee itti gammaddan keessumattuu jaallattoonni kubbaa miilaa yookaan gosa ispoortii kamiyyuu kan taatan waan aagaa tokko isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Keessattuu barnoota taphoota gurguddaa kanneen akka El Clasico Championship Championii wantoota kana fakkaatan Premier League taphoota gurguddaan yeroo wal wajjin taphatan yeroo baay'ee sa'aatii nuyi hin eegne yookaan immoo sa'aatii halkan walakkaa afaan ta'a jechuudha. Sa'aatii 6 ruufa 45 ruubii waan akkasii booddee ta'a. Yeroo itti nuyi manaa baanee DSTV mana hin jiru yoo ta'e DSTV ilaaluudhaaf baay'ee bakkee keessa rakkannu hin jiraata. Isa kanaaf furmaanni appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko jira jechuudha. Isa kanas isin barsiisa. Daataadhaan yoo barbaaddan, waayifaadhaan yoo barbaaddan, lafa barbaaddaniif iddoo barbaaddan teessanii onlaayinii yookaan daayirektii tapha gaggeeffamaa jiru ilaaltu jechuudha. By the way birrii inni fixu baay'ee birrii xinnoodha. Daataa yoo fayyadamtan illee baay'ee tapha daqiiqaa 90 ol taphatamu ilaaluudhaaf birrii 20 waan hin taanedha kan isin fixxanii. I think birrii 20 iyyuu hin ta'u. Tapha gurguddaa akka for example El Clasico faatu jira yoo ta'e tapha baay'ee ilaalamuu qabudha. Waggaatti tokko dhagayeteef jaallattoota ispoortiitu beeka isa kana mamakkanni miira nama keessa kaa'u jechuudha. Bakkee yoo baanes birrii makaffalanii ilaalu bakkee ba'anis ijoolleen keenya nan beeka. Isa kanaaf birrii 22 I think or yoo baay'ate birrii 24 akka daataa keessanidha. Kana guuttanii paakeejii bittanii daqiiqaa 90 guutuu ilaaluu dandeessu. Waayifaayi yoo jiraate immoo waaw tolaan teessanii ilaaltu jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. So maal gootu amma gara anis deemee isin argisiisu na duukaa ilaaltu appilikeeshinichi namni kamiyyuu moobaayilii isaa irraa kunoo Play Store kan jedhu kana hin qaba. Play Store kana keessa seentanii appilikeeshinii sana buufattu. Ani yeroo keessan qusachuudhaaf appilikeeshinii sana buuseen jira jechuudha. Play Store keessa seenee ani buuseen jira. Isin argisiisuu nan danda'a. Kunoo appilikeeshinichi iddoo kana jira. Appilikeeshinii kunoo Play Store keessa seentanii sarchiisin gootanii argattan kunoo iddoo kana jira. Akkuma isin argaa jirtan kunoo booldi godheen isin argisiisaa jira. Yakin TV kan jedhu kunoo Yakin TV kana deemtanii kunoo akkuma inni barreeffamni isaa asirraa isinitti mul'atu kanatti Yakin TV jettaniitu search gootu jechuudha. Play Store keessatti Yakin TV jettanii search gootu kanoo bifa kanaan isinii fida. Yeroo kana daawunlood godhattanii booddee install godhattu. Ergasii booddee siitingii keessatti wanti inni isin gaafatu tokko illee hin jiru. Wanti inni isin gaafatu wanta muraasadha. Allow gochuudhaan bira darbitanii allow gootanii bira darbitu. Siitingiin isaa baay'ee salphaadha. Sana booddee daayirektii gosa ispoortii hedduu isin argisiisa jechuudha. Baaskeetii ilaaluu warri barbaadan, atileetiksii jira yoo ta'e qaxxaa yookaan immoo laayivii darbaa kan jiru, kubbaa miilaa dhallee yoo ta'e gosa ispoortii kamiyyuu irra seentanii karaa salphaa mana keessan ciistanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Itti bashannanuu itti bohaaruu dandeessu. Waaw appilikeeshinii ajaa'ibaati. Moobaayilii keessan itti fayyadamtanii mana keessan keessa teessanii irriba keessan siree keessan irra ciisaa soofaa keessan irra taa'aa ilaaluu dandeessu. Jaallattoonni ispoortii isa kanatti hedduu akka isin gammaddan abdiin qaba. Keessattuu yeroo fiigichi garaagaraa fiigichi akka addunyaatti gaggeeffamu yeroo tokko illee yeroo gaggeeffamu in jiraata. Yeroo sanallee namoonni ilaaluudhaaf yeroo sanatti rakkatantu jira jechuudha. Iddoodhaa ilaalan dhabanii gadi ba'anii ilaaluudhaaf DSTV warri mana keessaa hin qabne, Wi-Fi warri hin qabne yookaan immoo wanta ittiin ilaalan warri hin qabne
daayirektii kan hin darbine yoo ta'e jechuudha. So kubbaa sana yeroo ilaaltan kubbaan 2-3 illee yookaan immoo kilabiin 2-3 wal faana sa'a wal fakkaataatti illee taphata yoo ta'e option godhee isinii fida jechuudha. Kan isin ilaaluu barbaadan kilabii barbaadan keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Fiigicha atileetiksii garaagaraa ilaaluu dandeessu. Maraatoonii garaagaraa illee jechuudha. So gosa ispoortii kamiif itti fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Ammuma buufadhaatti fayyadama. Appilikeeshinii kanatti akka isin hedduu gammaddan hedduu tokkoon abdadha. Amii saba kootuuf warri maamila isaa hin ta'in jirtan yuutuubii kanaa fi yuutuubii afaan oromoodhaan isin barsiisu keessumaa quuqama ijoollee keenyaa qabu jechuudha. Ammuma sabiskiraayib godhaatii maamila ta'a. Yoo isin itti tole laayik godhaa, koomentii illee godhaa, sheer gochuus hin dagatina. Akka irratti isin barsiifamuudhaaf wanti isin barbaadde yoo jiraate dhimmoota kan biraa jechuudha. Waan akkasii irratti nu barsiisu wanti isin jettan yoo jiraate kara keessa na gaafachuu dandeessu. So na hordofaa waan turtaniif hedduu tokko galatooma. Baay'een si jaalladha, baay'een isin kabaja. Nagaa.